እባክህ ሰይዶ ayuudhaaf Sayidoon walitti deebi'anii jiru. Ilmi namaa waa hojjettaa waggaa hojjettee bira dabarte booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale hojii baay'ee hojjedhee. Jawaar Mohaammed waa'ee kitaaba kanaa ibsa kennee jira. Jawaar Mohaammed tokkotti gaafan ilaalu Jawaar mata duree kitaaba isaatii kana nanga abbaatti jiru qabadee yaada. Sababni isaa maaliifidha? Baay'ee qabsaa'ee baay'ee hojjetee. Namichittiin kun qoyaa Oromootti bitamtee. Maa inni kun immoo wambariidhaadha. Akka tokko dubbiin jabaattee miti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftootaaf kabajamtoota Oromoo Show har'as viidiyoo kabiraas ni qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu viidiyoo fataa zanaa irratti jennu kan ittiin bohaarru kan irratti moodii qabnullee baay'ee ni qabadhee dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanaalii kanatti haaraa dhuftan subscribe itti tuquun dagatina. Gootee ashi ngoonee ata malee egaa subscribe godhaati channel kana bakka guddaa geessifna isiniin jira. Viidiyoo kanallee like gochuudhaan hedduu kanammoo viidiyoon tasa nu jalaa bu'ee jira. Viidiyoon isaa qabbanaa'ee jira nu jalaa oomishaan beeku kan nu jalaan qabbanoofne viidiyoo kanallee share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Gara viidiyoo. Ishi guys, Jawaar Mohaammed gidduu kana kitaaba mata dureen isaa hin gaabbu jedhu qabatee dhufaa jira jechuudha. Kitaabni kunis kan inni eebbifamu biyya Keeniyaatti jechuudha. Ani immoo akka aktivistii yookaan akka go'addanyaa Jawaar Mohaammed tokkotti gaafan ilaalu Jawaar mata duree kitaaba isaatii kana nanga abbaatti jiru qabadee yaada. Sababni isaa maaliifidha? Baay'ee qabsaa'ee baay'ee hojjetee Oromoo kanaaf baay'ee dalagee ituu ija isaan argin immoo Keeniyaatti ofiisaati baqataa ta'e kitaaba isaallee Itoophiyaa keessatti eebbisiisuu hin dandeenye Keeniyaatti eebbisiisaa jira. Silxaana yookaan immoo aangoo hin arganne jechuudha. Oromoos bilisa hin baafne. So kanaafiyyuu gaabbuu qaban jedhan mata duree kitaaba kanaa hin jijjiirra. Laaltanii namichatti yoonii dirribaamu maal jedhamti kunola argitanii nageenya uummataan barbaaddu eengiddas waa meeqa akkanii toolan moo maal jedhamu mucaa sanaa wajjin haasaa turan beektu. Aabiin kitaaba barreessuudhaaf yeroo namatti fudhatu meemeeluukiidhuma tokko barreessuun hammam akka ulfaatu beektu. Namni itti cinqamee waa meeqa keessa darbee kana barreessennaan namichittiin kun gadi baatee na jijjiiruu qabna waan akkas godhuu qabna waan salphaa goote jechaadha. Namoonni akkasii eessaa Oromootti bitamtanii qoyyaa dhiisaa daraa dhiisaa uummata kanan burjaajessinaati dhiisaa. Uummanni keenya balaadhuma ofitti bitaara jara akkasii fooloo gootanii kunoo. Ani garuu eessaan dhufe Kanama gaaffii jettee na gaafatte garaafa keessa turte kan. waan nyaata mutu mana keessaan turre maaliif ananna nyaattee? Beelee baay'een beelee. Na nyaattee qiixaas na nyaattee biddeenis na nyaattee marqaas na nyaattee quufuun na dhabee achi immoo yeroon si ilaalu ati immoo na rakkisaa turte. Mana keessa fiiddee qodaafaa caccabsaa turte achi aareen si liqimsee si nyaatte. Masih ayora rakkiste silliqim salaan. Bakka sirrakkisu kana booddee ani irrakkisu ishee. Yoo mucaa gaarii taate silliqimsa. Gobabiin ta'an dhugaa. Akkas yoo ta'e immoo garaan gaashee yeroo hundumaa maaliif guddaadha. Kana baatee moo? Ijoollee baay'ee liqimsee moo inni ilaa maal godhe beektaa yeroo inni dhufu isa gaafatta ishii. Mucaan kun baay'ee ani ergasii waan Amaariffa qofaan hojjeta beektu miti. Waan Amaariffa qofaan hojjetu wayiin se'ee kunoo akkasitti afaan Oromootiinis qoosuu jalqabeera. Ayyuun akkuma beekamu baddee turte maaf baddes kama waliin nutti himte ta'a gamanumaan gara ayyuu isin dabarsa. Tolee akkam jirtu hordoftoota daawwattoota keenya akkuma beekamutti gaafa sargi kootii beeloo koo baafadhee galgala sanumaan badee erga badee guyyaa lama na ta'eera har'a deebi'ee Saidoo sarpiraayiz gochuuf gara manaa deebi'ee hin jira. Maatiin kootiin beekaa. Sistarii biraan dhokadhee
dhokadhee ture. Sababiin badeefillee harka kafalachuuf isallee wabiillee jechuudha. Maal akka jedhan dhaga'uuf akkam akka ta'an dhaga'uu fi wabiin Saidoon akkuma beektanitti na barbaadaa jira. Saidoon na barbaadaa jira. Anis erga badee guyyaa 2 guuteera. Isatti bilbilee furtuun isaa harka jira. Mana bannee kinoota akkanatti buna qoqopheessinee sarpiraayiz gochuuf eegaa jirra jechuudha. Bakka furtuu sammaa dubbattee amma idaana gosuuf yanallee wajji harka keessa qabaanaan jedhaniif. Ani gaafa deemee furtuun harka hin jiru. Saidoon isatti kennaa Hoseen illee isaa yookaan Saidoodha. Saniif. Okay, akkuma beekamu anis baduu isii guyyaa baddunatti nimne kama badda garree amma mootii argamuu isii anatu dura arge. Saidoo fi wabiillee kuban qaban. Duraan dursitee natti bilbiltee sababni anallee naa bilbiltee qolfi maaf ni jedhee ulaan irraa banee na fakkaate. Kanaafi asirratti mootii amma kunoo qophooydee Saidoo faa wabii faa eegaa jirra. Haala kanaan shaashaa jennee mana urgeessitee isillee kunoo ayyulleen mana babbareechitee eegaa jirti. Jara waamee jira. Wabii fi obboleessa idillee waamee jira. Na warfa allee jechuun jara dhufaa jiranii. Akka dingata Saidillee hojii dhufuu danda'a. Yoo dhufe immoo maama jalaa badda jedhee dullallee si kaasuu danda'an keessan jiru maal jettan. Asuman ta'ee egaa. Asumatti. Ni maal akka jiru inni ilaala. Onnee kami? Asumatti ta'ee. Inni kophaa walaasee nuti gadi. Maal akka fidu ilaala. Asuman ta'ee egaa. Hayyee akka gargaa jirtan kana onnee guutuudhaan fuul gootee kanuma wanti eegaa jirti ayyuuni. Akkuma jara kan irraa dhageessan diraamaan jara kanaatti fufee jira. Meemee immoo gizee dhufanii ilaalan meemee waliin ilaalla. Maa turtanii? Turtanii yoo. Seenis maal gootu maal togee miti. Seena. Seena. Yang bunda mana? Seena yoo. Dhiisi goonni yeroo. Kuni madaabara luqeeti keessa jira dhiisi. Madabara? Luqeeti dha boqoma. Sawu masloon. Makan cara? Luqee tokko noo. Sawa dallam. Sawa dallam banna. Ara naa banna de lafa. Mendiro? Luqeetu noo. Enggak sakasal kok. Ara ምንድን ንፋስ ነው አዎ እሺ ምን ያስከለዋ ንፋስ ነው እንደዚህ የሚያደርገው እንጂ ቅሊንሰ ሰጭታ ጅራና ግባ ነበር ካሜራ ዘጋለ ፍራንክ ያደርገ ነው እንዴስ ካሜራ ከጂ ወይኔ ምራው ዩቲዩበር ለማ ዩቲዩበር ፍራንክ ጎቹን እንደንዳኒ ለማንኛውም ፍራንክ ሆናችኋል ታ ሰርፕራይዝ ጉዳ ቀደናራ እሲን ሰዲኑ ተቆ ከሰም በያንዳንዳችሁ ተው አራ ተው አናዋር ተው እንዴ ተው ምንድነው እስኪ ነው እንዴ argitanii asirratti dandeenye asirratti dandee diraama fakkaate kaa asirratti jechuun ay Saidoo ay namni akkasitti namni warri isaa jalaa baddeen ture akkasirraa fuudhee yaa jedhee nama dudubbeete dhiisaa malee adaraa dhiisaa waliin shawwarnu ጣፋጭ ነው ብላችሁ አረ በጣም ነው የምትገርሙት አይ የተነሽ ነው እናንተ ብቻ ናችሁ እንዴ ሰውን ብራንክ አረ ለምን በሰራሽ ያው ሁላ ደግስ ተረግዞ ያው ሁላ ወጪቶ ይሄ እነዚህ አይነት ተሳፍረኛለሽ ምን ብዬ ልናገር ለቤተሰብ ራሱ ጨንቆኝ አንተ እኔ ፕራንክ ስትሰራኝ ያሳፍረኝ የለን አይደለም ምን ሰራሽ ነው የነበረው እኔ ምን ማለት ነው አንተ ምን በይኝ በሰርቅ መጥፋት ምን ማለት ነው ማንኛቸው ጉያ በቃ አሁን ቁጭ በሉ ጉያ ሰርቅ ትመር ማንኛቸው አይደለም አይደረግም የምሬ ነው የሄረሽ መጣሽው እኔ ራሱ የሞት ላይ መሰለኝ እናንተ ፕራንክ ለመስራት ነበር ይቅርታ በቃ በሰርቅ ፕራንክ እንደዚህ ያልቀዳለ እኮ እናንተ እኔም መመለስ ነበረብኝ ያንን ፕራንክ መመለስ ነበረብኝ ኦኬ አሁንም የእናንተን ፕራንክ ለማድረግ ነው እኛ ሐሳባችን እንደዛ ነው አልተሳካለም ጉያ ሰርግ ማንኛቸው አልኳት ጉያ አሩዝቲ እናንተ እኔን ፕራንክ አድርጋችሁ ነው አይደለማ እናንተ ቀን አለው ብላችሁ ነው እኔን ፕራንክ ያደርጋችሁ እንደዚህ ሁለት ቀን ፕራንክ አለ ሁለት ቀን በብሉ ወጥፋት ምን ማለት አንተ እኔ እዛ አደባባይ ማለት ፕራንክ ስትሰራኝ እንዲህ ብያለሁ እሺ እኮ ወዲያው ነው ነገርኩሽ አንቺ ሁለት ቀን በብሉ ሰው ያስባላት እንቅልፍ ነው ተኛው እኔ እናንተ ያሰባችሁን ደግሞ እኔ ደግሞ አሪፍ አድርጌ ያሰብኩት እሺ ቤተሰብሽ ያውቃሉ አዎ ያውቃሉ ፖሊስ ጣቢያ ምናምን እኮ ላስመዝግበናል ቾላ መኮንን ጉያ ጨርቁና ፖሊስ ጣቢያውን ነገር ነው ፖሊስ ጣቢያ አትጋፋችሁ ፕራንክ ay akkasi gaa kunoo akkasi meemee immoo dhiifama deengedda warra afur yoo ani hin fuune yoo ayyuun dhufne maal jedhaa ture ayyuun dhufteettiif jechuun diraamaatti fufa dhiifama yeroo gaafattu meemee waliin laalla አዩ የገልተማ ሰይዶ በእኔ ይቅርታ ታጠፉና በለስተን ይቅርታ በቃ ይቅርታ አልኩ አንዴ ሰይዶ እባክህ ይቅርታ በቃ
ሰይዶ ባና ይቅር በለኝ በቃ ይቅር ብዬሻለሁ በለኝ ይቅርታ አልኳን በጣም ይገርማል። ታዩ ሰይዶ እኔ ሰው ልጅ ነኝ በባዶ ሜዳ ነኝ በማላውቀው ጉዳይ እኔ ሰይዶ ፖሊሶች ስለዚህ ከታተሉኝ ነበር ሰፈር ደሞና ጎባቴ ሲንገጥሽ አየሽ ጎዴ በቃ አርግልሻለሁ ካሁን በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደገም የምርን ነው ከልብ ነው አዎ በቃሽ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደገምሽ እሺ በጣም ይቅርታ በጣም እኔ ብዙ ጊዜ ማለት ነው እኔ መጥቼ የመናገር ነው እንትን ይለኝ ነገር ግን ሊያስሩ ሲፈልጉ ነበር ያው አይደለም ልንገርህ ወቢ እናንተ ምክንያት ማለት ነው ልክ ነው ወቢ ልንገር በቃ የሰው ልጅ ነኝ እናንተ ያረጋችሁብኝን አሰብኩና ይሄን ብድር መመለስ አለብኝ ኢቭን ለሱ ልክ ሳይሆን ለአንተ ልክ ብዬ በቃ ያን ነገር መመለስ አለብኝ ብዬ ነው ያሰብኩት ተቆጭኛለሽ እንዴ ነው ነገር ልናገር ሲባል ቁጣ ነው በቃ ሁሌ ማለት ነው በቃ እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ በቃ አይለመደኝም ነው እኛ እኮ ችግር የለም ይቅርታ እንችላለን ግን ከኛ ደግሞ ትልልቅ ሰዎች አሉ ሌላም ሰዎች አሉ እንደዚህ እንዲደረግጡ akkuma dhageessan akkasitti dhiifama gaafattee nagaan bu'ee natti fakkaata. Safuu dhabbo maasha Allah dubbii hojjechuun yoo nafni akkas warraaf hiriyaa walitti qabanii jedhaa gaadhasi rabbisi sin milkeesse. Jawaar Muhammad edda gaafatamee waa'ee kitaaba kanaa irratti ibsa kennee jira. Mata dureen isaa hin gaabbu jedha maalidha maal ergaa kamii dabarsuu yaadde? Egaa ilmi namaa waa hojjettaa waggaa hojjettee bira dabarse booda duuba laaltee madaallii geggeessitu jira. Jiruu siyaasaa kana keessatti aarsaa guddaan kafale. Hojii baay'ee soo hojjedhee milkaa'innas nan qaba. Kana laalee waggaan madaalu aarsaan kafaleefis waan hin milkaa'ee jiruuf aarsaan sunis garaan hin nyaatu. Kan jedhudha kan biraa immoo hojii hojjechaa ture keessatti namootni aaroo danda'anii gareelee muufatan jiraachuu danda'anii namoota walitti bu'uun jira. Sababni kanaatis qabsoo san bakkaan gahuudhaaf waan ta'eef qabsoo sun immoo booda galma waan ga'eef wanni hin gaabbu hin jiru kan jedhuun kan laalamu no regrets kan jedhu jechuudha. Amma yeroo akkamii barreesse tarii yeroo mana hidhaa teessee barreessite moo eegasii booda barraa'e moo? Mana hidhaatti barreesseetiin achi hidhaan baasaa ture booda harkaan hin barreessaa ture san booda taayip godhame yoo yaadatte akkuma hidhaadhaa baheen maxxansiisuudhaaf yaadeen ture haalli yeroo san tures haalli biyyattii uummanni qalbiidhaan waa dubbisuudhaaf kan mijatu hin turre yeroo suman eeguu asirra geenyee amma immoo dirqama kana caalaa tursiisuun hin barbaachisu kan jedhu nama maxxansiise malee manuma hidhaatti hin fixee bahee. Kitaabi kun afaan lamaan qophaa'ee yoo dogoggoruu baadhee miire? Jalqaba afaan Oromootiin barreeffame san booda gana afaan Amaaraatti jijjiirame. Afaan Ingiliziitiinis hiikamee jira garuu gulaalamee yeroodhaan gahuu hin dandeenye. Yeroo amma tokko booda kan afaan Ingiliziis ni baha garuu amma kan afaan Amaaraatii fi kan afaan Oromoo lamaanuu qophaa'ee jira. Kitaaba uummata barreessite keessatti wanti addatti namni eegu yookiin immoo kana dura hin dubbanne namni yookiin immoo waan haaraa kan duratti ifan goone uummati argachuu danda'a. Waan baay'ee jira waan hojjetame gartee waggoonni keessa dabarre kun yeroo waa hedduun saffisaan jijjiiramaa turani. Kanaaf waan baay'ee argatu jedhee yaada bakka nufi jirurra ilaalcha kiyyarra waan inni yeroo san yaadadhurra waan hin barreessee fi waan hedduu argatu jedheeti yaada. Tarii haala siyaasa Itoophiyaa keessa jiru irratti waan furmaata keeku waan keessa dabarte waa'ee isaa sin tuqaa? Kitaabni mana hidhaatti hin barreesse actually kitaaba lama kutaa lamatti hin barreesse waa'ee hangammaa keessa dabreeti. Gara fuulduraatti uummanni keenya biyyi keenya maaliif hojjetame rakkoolee hagammaa mudataa turan keessaa bahuu danda'a kan jedhu sanis barreesse garuu walirratti kitaabni kun amma gara fuula 500tti dhiyaata kan amma bahu kuni aaniin yoo walirratti dabalame gara 1000 waan ta'uuf bakka lamatti baafne kana amma baasee kan itti aanu immoo bara dhufu bahuu qaba kan jee kan hambisee jira. Amma torban dhufu keessa Naayiroobii keessa akka eebbisiistuudha kanatti ifa goote tarii Itoophiyaa keessa eebbisiisuudhaaf yaanne moo haalatu jenne? Yaanne turree haalli mijachuu hin dandeenye akkuma agartu haalli biyya rakkisaadha kitaaba eebbisuudhaaf dhiisi namni hafuuruma baafachuuf haala ulfaataa jira kanaaf asitti eebbisuun filatame actually inni dura gara biyya Awurooppaatti eebbisuudhaaf yaadee ture garuu hawaasni asii kun asitti eebbisuu qabna jedhanii na gaafannaan hin tole jee asirraa eegallee sammuu Jarmanii biyyoota UK gara Ameerikaatti deemee kan eebbifamu ta'a. Kitaaba kun tarii amma haala Itoophiyaan keessa jirtuun gaafa laallennu amma maaliif eebbisiisuu barbaadde addatti akka nama siyaasaatti wanti yaaddee wanti akeekte jira? Haalli siyaasaa Itoophiyaan fooyya'aa jedhee yaadaan ture akkuma yaadatte gaanii dhaabahuun akka duritti barreessuus dubbachuus dhiisee
hojii baay'ee lafuma jala hojjechaa ture. Qondaalonni biyya sanii garuu homaa wanti jijjiirames hin jiru. Kanaaf kana caalaa eeguun homaa wanti fooyyaan guddaan argamuu waan hin dandeenyeef baafnee hamma tokko uummannis akka irratti dubbatuuf hojii gara fuulduraa hojjechuudhaaf karoorfanneefis uummata wajjinis mari'achuudhaaf diskoors uummata keessatti akka uumamuuf yaadudha. Kanaaf amma kitaaba kanarraa uummati yaada akkamii naa kenna jettee yaadda yookiin immoo reakshinii akkamii eegda uummatarraa? Wanni guddaan aadaan waa barreessuu akka jiraatuuf uummata afoolaatti uummata oral societyidha uummanni keenya kuni. Namni keenya kun mataa mataatti osoo gadi taa'ee mataa ofiitiittu jireenyi namni keenya keessa darbare mataa mataatiin keessa dabru kitaaba tokko ta'a. Garuu waan hin barreessineef gaafa namni sun lubbuun dabru seenaan inni keessa dabre sunis hojiin inni hojjetame rakkoon inni arge bal'oon inni arge achumaan wajjin awwaalama jechuudha. Kanaafi wanni guddaan ani kitaaba kana barreesseef waan an keessa dabre yoon lafa kaa'e dhaloonni itti dhufu ilaalcha kiyyarraa waan an keessa dabreerraa waa hubachuudhaan uummata isaatiif nadaran dogongore sirreessa hojii gaarii an hojjedheerraa barachaa uummata keenyaaf bu'aan nuti buufni caalaa dachaan buusuudhaaf isa gargaara jedhee waan yaadeef kanaafin galmeessuu barbaade beekii mana kana hidhaatti yeroon barreessutti yeroo san mana hidhaa san keessaa lubbuun nan bara jedhee yaadaan turre. Kanaaf wanni ani keessa dabree na wajjin awwaalamuun qabu yaada jedhuun barreessee baasaa ture. Boodas kaammas hoggan laalu wanni barraa'e kun uummata bira gahuun dhaloota dhufuuf waa takka guduunfuu ta'a jedhee yaadeetiin bifa saniin dhiyeesse. Mana hidhaatii lubbuudhaan nan baay'ee yaadneette tarii addatti wanti kana dura nuti hin dhageenye wanti si mudatee jira moo haalli manumti hidhaa si hin mijanne? Waan baay'ee jira kitaaba keessatti agarta. Gaafuma qabamne irraa kaasee gaafuma qabne sanuu lubbuudhaan qabamne mana hidhaa seenuun raajii waaqaati. San boodas mana hidhaattis waa hedduu ture kana hunda keessa dabree lubbuun ba'uun kiyya anaa una ajaa'iba. Garuu yeroo mana hidhaa ture sanitti wantoonni dhaga'amu wantoonni an argu wantoonni odeeffannoon nagaan irraa ka'ee lubbuun achi keessaa bahee seenaa kana himuu nan danda'ee waan hin yaadneef barreessee. Kan biraa immoo manni hidhaa yeroo sii kenna akkuma beektutti yeroo tasgabbooftee barreessuudhaaf qabda. Hojii biraas hin qabdu. Barreessuuf dubbisuun alatti kanaaf saniifis na gargaare. Akeekni guddaan garuu mana hidhaa san keessatti yoon mana hidhaa san keessaa lubbuun ba'uu baadde manni keenya waan tokko waan an keessa dabre akka beekuu fi dhaloonni dhufus akka waan tokko irraa hubatuuf. Akkuma dhageessanis irraallee kan waliin laallu ta'a. Meemeegaa uummata Oromootiif hammam akka inni bu'aa buusu waan jiru meemeegaa waliin laallu ta'a. Egaa viidiyoon irraa qabadheef kana fakkaata. Sirriitti tolee isin bohaarsee isin gammachiisee yaada. Hamma viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroos Shawuu. Bye.